Tolee kabajamtoota hordoftoota YouTube kootii barnoota barsiisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Namoonni baay'een kana dura FB keenya irratti maxxansaaleen garaagaraa maxxansaan safuu cabsee FB keenya irratti maxxanfamaa nu jeeqaa jira jettanii namoonni baay'een haasaa jirtu. FB irratti waan ani argee fi waan argee ammoo of gargaara isinillee gargaaruu barbaadeeti. Isa kana irratti ammoo isteeppii an amma deemu kana hordoftaniiti waan isin miidhaa jiru. FB keessan irratti viidiyoo maamaa hojjetamaa jiru sanniin poornoogiraafii hojjetamaa jiru san ammoo viidicha sana ofirraa balleessuu dandeessu. Kanaaf ammoo isteeppii an deemu kana qajeellumatti hordoftanii afaan adeemtu jechuudha. Jalqaba FB keessan seentanii FB akkuma an baneeru kanatti banattu jechuudha. Dabalataan ammoo tuqaa sadii gubbaa kanaa gadi tuqxu yeroo tokkoo fi erga tuqxanii akkanatti ol ooftu kanatti ol deemsiftu. Sana booda ammoo setting kan jedhu kunoo setting in the privacy kan jedhu jala setting kan jedhu jira. Akkasitti yeroo tokko gadi tuqattu. Sana booda ammoo dhuftaniiti akkasitti ol ooftu jechuudha. Akkasitti ol ooftu. Akkasitti akkuma ol ooftaniini profile in the tagging kan jedhu jira. Profile in the tagging kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi tuqattu iddoo kanatti isin geessa jechuudha. View in the sharing uumama kan jedhu akkanatti isiniif tarraa'ee dhufa jechuudha. Inni kun ammoo amma kiyya cufadhee jira. Only me jedhee hundumaa cufadhee jira jechuudha. Isinillee cufachuu barbaaddanii akkanatti yeroo kana iddoo kana gadi tuqxanii keessan irratti ammoo everyone kan jedhu jira. Asitti ammoo friend keessan irratti friend kan jedhu jira jechuudha. Filannoo jalqabaa irratti only me kan jedhu kana irratti gadi tuqattu jechuudha. Deebi'ee ammoo lammaffaa irratti illee isuma kana gadi tuqattu. Everyone friends of friends except specific friends akkas jedheeti akkasitti gattarraa jira jechuudha. Sana booda ammoo only me kan jedhu kana irratti tuqattu jechuudha. Keessan ammoo everyone irra jira ta'uu danda'a. Kanaaf ammoo only me kan jedhu irratti akkasitti furaa irra godhattu jechuudha. Qulfii irra godhattu. Dabalataan illee ammoo who can see posts you are tagged in on your profile. Waan profaayilii kan kee irratti poostotame eenyu akka arguu danda'u kan jedhudha. Ati ammoo namoonni baay'eetu arga waan ta'eef isa kana fiddeeti only me kan jedhu kana irratti tuqatta jechuudha. Only me dhuunfaa kan keetii ofii kan keetii argita malee namni waan profaayilii kan kee irra poostotame eenyullee arguu hin danda'u jechuudha. Profaayiliin kan kee hatamuu hin danda'u jechuudha. Profaayilii kan kee irratti maxxanfamee ittiin si rakkisaa jiraachuu danda'u. Ati ammoo akkasitti only me kan jedhu kana irratti gad tuqatta jechuudha. Akkasitti deemta. Isteeppii sadaffaa illee darbinee isteeppii arfaffaa irratti illee akkasumatti only me kan jedhu gadi tuqatta jechuudha. Friends jedhee ka'e lammaffaa irratti only me kan jedhu jira. Isa kana irratti gad tuqatta jechuudha. Sana booda ammas na hordofa. Ammas settingiin biraallee kan sirraa'u jira jechuudha. Akkasumatti na hordofa. Inni kunis privacy in the checkup kan jedhu jira. Asitti jechuudha. Tools in the resources kan jedhu jalatti jira. Privacy in the checkup kan jedhu kana jira. Isa kana irratti yeroo tokkoof gadi tuqattu. Sana booda ammoo dhuftaniiti iddoo kana iddoon qulfiin irra jiru jira jechuudha. Iddoo kana yeroo tokkoof gadi tuqattanii kiyya ammoo raayitii ta'eera jalatti argaa about a month ago kan jedhu hin jira kiyya irratti ji'a tokko haga ji'a tokkootti ji'a tokko dura akkas wanni godhadheera ji'a tokko ga'eera jechuudha. Haga qollofe haga ofirraa cufe jechuudha. Akkasitti yeroo tokkoof yoo gadi tuqattanii review kan jedhu kana gadi tuqattu jechuudha. Skype gochuu dandeettu. Deebi'ee immoo current password new password retype new password kan jedhu password galchuus dandeetta. Yoo barbaadde ammoo irra darbiteeti akkanatti Skype gochuu dandeetta jechuudha. Skype erga goote ammas fuula kanatti si geessa. Skype jettaan asitti illee get started kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi tuqatta.
neetwoorkiitu xiqqoo waan rakkiseefi akkas gootee kaatee duubatti deebita jechuudha. Yoo duubatti deebitu ammoo akkas gootee duubatti yeroo deebitu isa kana raayitii isaa ilaaluu qabda, raayitii ta'uu isaa adda baafachuu qabda jechuudha. Ammas dabalataan settingiin sirraa tokko jira. Settingii of eeggannoof FB kan kee haatameera moo haatamee hin jiru isa jedhuuf FB kan kee to'achuudhaaf kan si barbaachisu jechuudha. Password in the security kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi tuqatta jechuudha. Password in the security. Isa kana neetwoorkiin waan rakkisee fi neetwoorkiin adiitu jira. Obsaan eegna amma banuuf jechuudha. Neetwoorkiitu xiqqoo gahaa miti. Iddoo kana dhufnaa jechuudha. Dirree kanatti nu baasa jechuudha. Dirree kana irratti ammoo bilbilli ani itti fayyadamu jiru Motorola Moto G7 dha. Bilbilli lammaffaan illee Motorola Moto G7 dha. Bilbila kanaan fayyadamu jira jechuudha. Yoo bilbila biraatiin fayyadamaa jiraatanii namni biraa yoo si jala fayyadamaa jiraate bilbila kan keeti alatti iddoo lammaffaa kanarratti yookiin iddoo sadaffaa kenneeti piroofaayiliin kan kee akka hatameeru bilbila biraa bilbila kan kee hin taane siif baasaa jechuudha maqaa bilbila biraa. Deebi'ee ammoo siimoor jettee ilaaluu dandeessa. Kun amma kunniin hundinuu bilbiluma kiyyaa jechuudha. Kunniin hundinuu kan argaa jirtanii Motorola Moto G7 dha. Piroofaayiliin kiyya hatamee hin jiru jechuudha. Akkasitti ilaallatta. Akkasitti of to'achuu qabda. Piroofaayilii kan kee ammoo dhuunfaa kan keetti itti fayyadamuun sirra jiraata. Yoo ammoo bilbilaatti fayyadamaa alatti bilbilli biraa amma kiyya Motorola jedha. Motorola alatti bilbilli biraa Saamsingii, Teknoo, Itel uumama jedhee waan akkasii kaa'oo ta'e tuqaan sadii akkanaa jira. Tuqaan sadii akkana jira. Tuqaan sadii kanarratti gadi tuqatteeti darbitaa jechuudha. Tuqaa sadii akkana gadi tuqatta. Tuqaa sadii kana akkuma gadi tuqattaniini log out kan jedhu kana tuqtaniif log out argaa jirtan. Log out kan jedhu kana yeroo tokkoof gadi tuqattaniiti log out gootu jechuudha. Isteeppii salphaa kanaanii akkuma salphatti ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Barnoota biraa kan hojjedhee isin biraan gahuuf viidiyoo biraa kan hojjedhee isin biraa gahuuf ammoo viidiyoon an hojjedhe ammoo hatattamatti akka isin bira gahu yoo barbaaddanii yuutuubii koo saabskiraayib gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa eebbifamaa isiniin jedha.